dhufee hojjedhu mana madaamii mana nama guddaa mana jaartii ankabaa kabuuti. Haa ta'u garuu niitiin ilmaa mana keessa jirti. Hojii jaartii san dhiisitii hojii biraa hojjedhu jettee naa jechi. Yeroo kana jaartiin na jalaa kaatee baddi. Gaafa jaartis waa taate dubbiin karaa kiyya zooruu danda'a kan jedhu obboleettiin keenya tokko gaafii na gaafatte. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa gootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan immoo Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa ka har'a viidiyoo har'a isinii qabadhee dhufe viidiyoo adda ta'edha jechuudha. Yeroo hundumaa mu'an viidiyoo adda ta'een isinii qabadhee dhufa jechuudha. Viidiyoo isin jijjiiruu danda'u akkasumas immoo nama isin gochuu danda'u. Kanaaf viidiyoo kiyya keessatti kan si komachiisu kan si mufachiisu yoo jiraate dhiifama naa godhaa isiniin jecha. Yoo gaafii qabaattan yoo yaada qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuu jaaladha. Hedduu keessan immoo warroonni lakkoofsa bilbila kootis barbaadan ni jirtu. Lakkoofsa bilbilaa kiyyaa gizee tokko koomentii jalatti barreessee ture argachuu dandeessu jechuudha viidiyoo kiyya jalaayi. Asumarraan qaxxitumaan gara yaadichaa isin dabarsa jechuudha. Nu wajjumaan tura hanga dhuma viidiyoo kanaa isiniin jedha. Gaafichis akkas jira. Ani gaafan biiroo irraa dhufuun namichi na fudhatee na fidee sunii jaartii haadha koo xoortaa haadha kooti eeddaa naan jedheen na fidee gaafan mana isaa ga'u garuu haadha manaa isaatitu mana jira. Haati manaa isaa inni waan mana hin oolleef haati manaa isaa hojii biraan ajajji. Jaartiin garuu baay'ee nama rakkisti gadi sinteechuu. Ani yeroo dalagaa san dalaguu deemu jaartiin na jalaa baddi na jalaa kaati. Waa na jalaa balleechiti. Ani immoo waa taati jedhee baay'een sodaachaa jira. Wanti kuni osoo jaartiin waa taate ana na miidhuu danda'u kan jedhudha. Dalagaa ishiin ajajju kanammoo akkaman godhaa kan jedhudha jechuudha. Asirratti dhugaa dubbachuudhaaf madaamonni tokko beektanii dhimma isaaniitii miti jechuudha. Keessattuu haadha abbaa manaa isaaniitiif dhimma isaaniitii miti jechuudha. Niif galee keessattuu nama gurguddaa kanaa jechuudha dhimma isaaniitii miti. Gizee abbaa manaa isaanii afootti nama isaan jaalatan fakkaatanii gizee isa duubaa garuu nama biraa fakkaatu jechuudha. Niif galee amma obboleettiin keenya kun gizee biiroodhaa fidu haadha tiyya eedda jedhee waan jiru xiniqqaaqee itti himee jira. Garuu haa ta'u gaafa mana dhuftummoo niitiin ilmaa hojjedhu jettee hojii ajajji. Gizee kanammoo jaartiin jalaa baatee manaa baatee deemti. Akkasumas waa jalaa balleechiti jechuudha. Si'achuun laalu jaartiin ishiin hedduu dhukkubsattuu natti fakkaatte kaayoonan beekullee baadhee akka dubbisnillee garuu sirriitti naa dubbifamuu didee aga tokko dubbisee jira jechuudha barreeffamni ishii. Akkas isiniin jedha kabajamtoota kiyyaa. Amma ani akkanani jechuu barbaadutti jechuudha. Yaanni obboleettii kiyyaa qoodu ergitti viidiyoo kana ilaalti waan ta'eef ergaa jaartii akka eeddu si fidanii jechuudha. Ati wanti godhu qabdu gizee niitiin ilmaa si ajajju jaartii bira kootu ati jaartii eegi jettaan siif galee kootu ishii bira taa'i. Yeroo ishii bira teechi ani immoo dalagaa kana nan dalagaa. Garuu ishii bira deemee yoo ishii waa taate anatu itti gaafatama waan ta'eef hin dalagu jettaan. Gizee kana ishiinu nagarii sitti fiduu dandeechi yookaan dubbii sitti kaasuu dandeechi beekamaadha. Gizee kana abbaa manaa ishii bira ga'uu danda'a dubbiin babal'atee guddatee jechuudha. Ati sookan immoo waan jiru abbaa afaayyoo kan dubbachuu dandeechu ta'e arabiffa dubbachuu kan dandeechu yoo ta'e namicha si fide sanitti waan jiru muluu himuu qabda jechuudha. Maal jetteetu ani ati ishii eeginaan jette garuu haati manaa kee dalagaa mana keessa na dalagsiifti. Gizee san immoo ishiin kaatee deemti waa taate akkaman godhaa jettee gaafatta jechuudha. Isa isiniif galee inni immoo murteechuu sitti himuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Ishii afootti jechuudha. Bakka ishiin jirti waan kana gochuu qabda. Isarraan kan hafe immoo gizee ishiin immoo jechuudha. Ijoolleen teenya wanti beekuu qabdan jechuudha. Wanti hubachuu qabdan biyyi kun akka biyya Itoophiyaati miti jechuudha. Biyya Itoophiyaatirraa garaagaraa jechuudha. Akkamitti garaagara yoo naan jettani amma jaartiin sun osoo ati hin argin yookaan waa taatee yoo duute yookaan immoo yoo waa wayyoo taate jechuudha.
zim jedhanii amma kan Itoophiyaa namni yoo du'e yookaan nama akka dingataatti du'e tokko fuudhanii mana yaalaa geechuu mitiire garuu kaawwan immoo kan akkanumatti durumaayyuu dhimamaa ta'ee to du'e isaan dhimamee du'e jedhu malee namni bakka takka geechuu hin jiru garuu akkasii miti jechuudha kan biyya kanaa. Han biyya kanaa yoo namni tokko waa ta'e dhimameetis haa ta'u algaarratti sana fi algaarratti kan tortore haa ta'u dirqama marammaramuu qabu jechuudha. Namni du'e sun osoo hin marammaramin gara awwaalaa hin deemu jechuudha. Gara awwaalchaa hin deemu. Marammaramee maaliin akka du'e dhukkubamoo harka namaati moo jedhu beektanii beezawee isaan namni tokko du'e taanan shakkii qabu waan ta'eef zim jedhanii deemanii hin awwaalanii jechuudha. Ni marammaru kan akkamitti beektu naan jettanii ani kanaan dura mana nama dhukkubsataa tan dalagan ture seenan isaa dheeraadha. Viidiyoo isaa kophaatti isin hojjechuun yaadaa jira jechuudha yoo haalli naa mijate. Inna yeroo kana jaarsi kun baay'ee dhukkubsataa ture algaarraa hin ka'u harki isaa lamaan algaarratti hidhamee jira jechuudha. Sababbiin algaarratti hidhameef nyaanni isaa afaaniin dubbachuu hin danda'u jaarsi kun qoonqoo isaa jala bananiiti bananii jechuudha. Qoonqoo isaa kana akka oksijiinii fudhatu afaan isaatiin afaanii oli du'aadha jechuudha. Mormaa ol du'aadha rabbiifu garuu mormaa gaduma afuurri keessa jira. Qoonqoo san uranii bananiit achi keessa shiboo galchanii shiboo san keessa oksijiinii godhanii akkasitti haala saniin oksijiinii fudhataa jechuudha. Inna isarraa kanaaf immoo sagaraa minaaminillee daayibbirii minaamina kanatti uwwifamaa hin qeyyaramaa fi kan fincaanitis immoo yahu shiboodhaan akka kiisii wayii jira haala saniin fayyachiisu jechuudha. Isiniif gala kanarra inna jaarsi kuni akkasiin jechuudha. Oduma akkasiin dhimamu anuyyuu waggaa 2 bira hojjedhe jechuudha jara sanii. Inna gaafa jaarsi kun boqotu jechuudha ijoollee waan sin garramu jechuudha. Inna jaarsi ani kophaa kiyya taanan sarraatinyaa na gargaartu naa fidan jechuudha. Hojiin natti baay'atee jaarsis bakka akka maleedha baay'ee nama rakkisa. Kanaaf sarraatinyaa Filiippiinii naa dabalan. Halkan rafuun hin jiru waan ta'eef isa biraa namni rafu waan ta'eef amma sarraatinyaa Filiippiinii san wajjin ishiin galgala rafti. Ani immoo ganama rafaa jechuudha. Yeroo ishiin kaate too jaarsa kana eeguuf kaatun ani immoo dabaree koo deemee rafaa jechuudha. Yeroo kana gaafa dabaree kiyyaa galgala jechuudha. Kutaa sannan ta'a kutaa jaarsichaa san jechuudha. Bakka qaamni koo na sodaachisaa na hollachiisaa akka tokko na godha. Inti har'a maalumaan ta'e jedhee tanan waan hin wallaale jechuudha. Yeroo kana jaarsi kun wanta gurraacha wayii bakka oksijiin ittiin kennamu saniin gadi baase jechuudha qoonqoo isaa kana keessaa. Maalidha wanti gurraachi kun jedhee oduman xayyafu akka tokko na godhe ammallee yoo yaadadhu akka tokko na godha. Achiin gilaafii koo kaawwadheen kan maamii koo afaanitti kaawwadheen isa san xarage jechuudha. Yeroo kana ammallee yoon taa'u na hollachiisa kutaa kana keessa. Ammallee ka'ee tanan immoo sa'aatii ilaalee sa'aatiidhaan nyaanni kennamaa fi nyaanni immoo gara handhuuruma bira xiqqoo akkana cinaatti banamee shiboon keessa galee achirraani aannan wanni akka bulluqaa wayii qorqorroodhaan dhufa jechuudha mana yaalati. Isa sanan kennaafi isa san ka'ee kenneef jechuudha. Isa san ka'ee tan jaarsicha kanaa kennee yeroon jedhu nyaata san kenneefi kan jedhe siruma akka tokko na godhe kutaa san keessa fiigi na godha. Achi giddumaan gad qabeyyoon gara na laalu hunduu warra rafan bichaadha. Namni ka'ee hin jiru sa'aatii nama deeme naannoo gara fejeriititti dhiyaachaa jira jechuudha. Ana qofatu taa'a galgala jechuudha. Yeroo hundumaa hunduu rafu ani immoo jaarsan eegaa bulaa ganama rafa jechuudha. Na aduu san bakka qaamni koo na hollataa na cannaqaa akka tokko na godha. Kutaa jaarsi jiru seeni naan godhu siruun giddumaan gad qabee taa'ee amma yoonan jaarsa bira dhaqeetu jaarsa kana lallaalu jaarsi kun akka duraanis miti duraanis shokosaa yoonan bira dhaqeetis afaan inoonti dudubbadhe morma akka xiqqoon isa sochoosa amma guyyaa kana sochoosus waan tokko akka tokko ani jireenya kiyyatti immoo nama du'e argee hin beeku jechuudha haagiseesanii. Kanaaf amma bakka akka carraas mana barumsaatti waan ta'eef sa'aatii 5 yoo ta'u haati manaa namichaa kaate yeroo kaatu ijoollee kaasuuf jechuudha. Ani beeku kutaan jaarsati illee na jibbisiisee fiigi na godhaa akkasumas immoo jaarsis akka duraanii hin jiru maalidhaan jedheen
ishiinis fiiddee dhuftee jaarsa laaltee raawwattee fiiddee namicha kaastee deebitee achumaani namichi sirifatee dafeetuma warra wanni itti dawwale jechuudha warra mana yaalaatti dawwale narsootatti dawwale narsoonni fiiganii gizuma sanni dhufanii hunduu hin kakka'e yeroo laphee jaarsichaa dhaanii ilaalan jaarsi du'e jechuudha du'e erga du'eeyyuu turee jira galgaluma du'eeyyuu jedhani yeroo san ani wallaala kiyya malee gizee qonqoo saasaniin wanti gurraatti ba'esan gizee san nafseen jaarsichaa ba'e jechuudha laala ani garuu hin beeku waan ta'eefini achi jaarsi kun dhimamaadha jedhanii hin yaanne maal akka ta'ee du'e mana yaalaa dhaqanii marammarsiisanii erga marammaramee cheekii godhamee jaarsa algaarratti kan algaarra ciisuuf hudduun isaa mulaaxee akka mulaaxaa daldeechatti kan mulaaxee kan kinnu nyaata danda'e bakka sanii mataa isaa ol qabatee hin dandeenye jaarsa uggaa meeqa gizeen dhaquuyyuu gara uggaa lama akkasitti dhimameera kaalaala jaarsa kanaayyuu marammarsiisanii jechuudha jarri kana wanni sinin jedhee fi namni tokko yoo du'e zim jedhameen awwaallamu jechuudha biyya kanatti marammaramee raajiin ka'amee lahallamee sanii booda awwaallama sinii jechuufanii waa'ee jaarsicha kaasee mooyyuu ergan kaase viidiyoo lammataatiin jalqaba hanga xumuraa gaan dubbachuu hin danda'u gini sinitti hima jechuudha seenaa ilmi namaa seenaa nuti biyya arabaatitti dabarsinu waan xiqqaa miti jechuudha asumarraan gara viidiyoo obboleettii keenyatti yoon deebi'e obboleettii koo akkuma sin jedhe jechuudha yoo niitiin ilmaa kasi rakkistu ta'ee hojiidha si rakkistu ta'e jaartiin kasi waa si jalaa kan baddu yookaan si jalaa kan miidhamtu yoo ta'e ati namicha si fidetti himiiti inni dalagaa mana keeyyachaallee dalaguu qabda jaartis eeguu qabda gaafa sin jedhe jaartintu yoo waa taate ani ittiin gaafatamu jettee jala murteetti himte ani yookaan dalagaa mana yookaan dalagaa jaartiti malee ani lama hin danda'u jettee didullee mirga qabdasin jechuu jaaladha ani viidiyoo kiyyaa sumarraan angoolaba waan wajjin turtaniif galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti immoo horaa bulaa bye bye